Faaya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a meeshaa obboleettii keenya guutuu isaa viidiyoo qabadhee dhufeera. Meeshaan kun guutuun meeshaa qarshii 56,200 maal akka ta'e guutuutti isin daawwachiisuuf aga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kuni kan shaayiti jechuudha. Shigii isaa beekan buqqisuu dhiisee ganaa karaa dheeraa deema wanni kun jechuudha. Abbaa jahaati kan shaayiti jechuudha. Kan shaayii obboleettiin keenya kuni kan biifee fi kan itti fayyadaman qabdi waan ta'eef meeshaan kunis haala kanaan bitamee asitti kan argitan jechuudha. Burcuqqoo jookii wajjiniin haala kana fakkaatu jechuudha. Kun dizaayinii kana fakkaatuudhaan jookii qaba. Burcuqqoon isaa firee jaha qabdi obboleettiin keenya. Asitti immoo jechuudha masoobii daabboodhaafis ni ta'a, biddeenaafis ni ta'a. Masoobii qorobee bareedduu qashtii qabdi jechuudha obboleettiin keenya. Masoobiin baay'ee namatti tolti. Guddaas miti xiqqaas miti giddu galeettidha. Baay'ee tokko namatti tolaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa meeshaan obboleettii keenya hedduudha. Haa ta'u malee tokko tokkoon isin agarsiisaa obsaan na duukaa bu'a. Asittis immoo burcuqqoo dizaayinii biraa qabdi. Kunis burcuqqoon kun firee jaha jookii qaba. Dizaayinii biraati kalariin isaa jechuudha. Tokkollee baasee isin agarsiisa. Kunis haala kanaan jira. Garuu isa sanarraa adda wanti godhu kalarii isaati malee. Kunis firee jaha inni sunis firee jaha walitti firee 12 qabdi obboleettiin keenya. Egaa asitti immoo kan argitanii maashina shunkurtaa muruu akkasuma maashina shunkurtii bichaa osoo hin ta'in foonillee hin muraa. Waa hedduu firaafiree asaakiltii kana waan mara mura jechuudha. Egaa innis meeshaa isaa guutuu wajjin kuni kan dinnicha laatu akkasuma kun yeroo kan maabiraan hinnaa badeellee jechuudha qaba jechuudha. Waa hedduu qaba. Maashinni shunkurtii kun waa hedduu of keessaa qaba. Kunillee jechuudha jalatti haala kanaan akka kuni lafa hirrinneef jechuudha. Jalatti kan kaa'amudha. Kunillee kan hunqulaaliti jechuudha. Hunqulaaliidhaan kan rukutamudha. Akkasuma waa baay'ee qaba jechuudha. Maankaallee qaba, kanallee qaba xallaltuu, aaduullee qaba. Meeshaa akka kana mara wajjin qaba jechuudha maashinni shunkurtii. Baay'ee tokko kwaalitii guddaadha. Maashinni kun kiiloo 4 jechuudha. Kiiloo 4 kadaakuu. Haala fayyadama isaatii immoo waraqaa qaba. Asirraa ilaaltaniiti itti fayyadamtu jechuudha. Akkasuma gara kanatti yoo isin ceesisu saanii kana firee 12 qabdi. Saanii zirgii yookiin saanii biddeena muraa itti nyaatanidha jechuudha. Firee 12 qabdi obboleettiin kuni. Egaa dafee viidiyoon akka hin dheeranne dafee meeshaa kana isin agarsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan obboleettii keenya meeshaa kwaalitii guddaa qabu, meeshaa boruuf abdatamuudha. Biradistii firee 2 jechuudha. Tilmaamanii biradistiin kun indaanqoo 3 fi akkasuma kan indaanqoo 2 fixuudhaan jette obboleettiin kun jechuudha. Biradistiin kun inni guddaan isaa kana jechuudha. Ol fuudhee isin agarsiisuu nan danda'a. Guddaan isaa kana qadaada isaa wajjiniin guddaan isaa kana. Xiqqaan isaa immoo jechuudha kana jechuudha hordoftoota keenya. Xiqqaan isaa kana biradistii firee 2 qabdi jechuudha. Akkasumallee asitti jookii bishaanii qabdi. Jookii bishaanii kun immoo burcuqqoo kana wajjiniin jechuudha. Burcuqqoo firee 6 qabdi. Burcuqqoo firee 6 kana wajjin jookii kana fayyadamti kan bishaanii jechuudha. Burcuqqoon firee 6 kuni kunoo as keessa jiru kaartoonii keessa jiru waan ta'eef daawwattoota keenya ol fuudhee isin agarsiisa. Burcuqqoon firee 6 kuni kana fakkaatu jechuudha. Yeroon baasee akkuma nama isin agarsiisee kana fakkaata. Jookii isaa argitaniitu jechuudha. Burcuqqoon kuniif jookiin kun faayidaan isaa itti fayyadamni isaa waliin isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya na wajjin turaan isiniin jedha. Egaa meeshaa ajaa'ibaa qabdi asii jechuudha. Meeshaan ishii baay'inaan meeshaa biifee keessa taa'udha. Egaa maaqrabaa isaa yookiin waa hedduutu as keessa jira. Meeshaa isaa yaasuun baay'ee namatti eewu ta'a. Ol fuudhee kalarii isaa akkamitti akka biifee keessa taa'u hundi keessaniyyuu hin beektu jedhee yaada. Kaartoona isaarraa isin agarsiisa jechuudha. Dizaayinii kanaan jechuudha. Dizaayinii kanaan biifee keessatti hidhamee biifee keessa kan taa'u bareedumaaf jechuudha. Kanallee qabdi kunillee kan shaayiti jechuudha. Kan biifee keessa taa'udha wanni kuni. Ifa isiniif ta'a jedheetan yaada.
Egaa asitti immoo daawwattoota keenya kuni kartooniin isaa kunuuti. Kartoona keessaa baasee isin agarsiisaa jira. Kun amma maankadha, shukkaadha, haaduudha jechuudha. Walitti jira. Kunillee diizaayinii uma kanaan biiffee keessa taa'a. Kanallee qabdi obboleettiin keenya jechuudha. Egaa meeshaashi baay'eedha jechuudha. Meeshaashi dhugaa dubbachuudhaaf. Kun immoo saanii yeroo baay'ee distii jedhan ammoo anillee distiin jedhee garuu wanni kuni saanii feermizii jedhama jechuudha. Akkasitti waamama malee distii hin jedhamu. Egaa inni kaan ganaa hidhama waan hidhamutu jira jechuudha. Qadaan isaa walitti hidhama. Akkaatti tadarraabiidha. Kunoo kana bichaan qadada isaa hidhee maaliif jennaani yeroon meeshaa ishee kana yeroon deemsisuun ashaga waan ta'eef tadarraabii jechuudha. Kun xiqqaa isaati jechuudha. Xiqqaa isaati tadarraabii fireeshan haala kanaan qabdi. Qadaan isaa illee jechuudha ganaa hidhama. Qadaan isaa kana fakkaata jechuudha. Gubbaan isaa mastaawutiidha. Haalli teessuma kana haala kanaan jechuudha. Kana fakkaata jechuudha yeroo hundi isaa walirra nam'ee fireeshan tadarraabii kanallee qabdiin isinii jedha daawwattoota keenya. Egaa meeshaan obboleettii keenya hedduudha. Kartoona keessa yayyaasee isin agarsiisan jira. Amma immoo gara irkabootitti isin dabarsa. Irkabootiin egaa akkuma argaa jirtanii irkabootiin kana fakkaata jechuudha. Irkabootiin ishii kana fakkaata. Baay'ee kan namatti tolu, kan nama hawwatu irkabootii mastaawutiiti jechuudha. Akkuma argitanii mastaawutiidha. Eessisaa muluu keessisaa akka ajaa'ibaatti namatti tola. Irkabootiin kuni maal qabaa yoo jettanii asitti meeshaa isaa guutuu wajjiniin kuni kan ixaanaa itti aarfattanidha. Akkasuma kun immoo kasalmaandajaa isaati. Kun immoo kan jabanaa irra kaa'anii. Kun immoo saarbisii buna ittiin kennan jechuudha. Saarbisii buna ittiin kennanidha. Kana qabaa meeshaa isaa guutuu wajjiniin irkabootiin illee kana fakkaata. Irkabootiin kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee guddaadha. Baay'ee miidhagaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun hundisaa qarshii 56,000 fi 200 kan fixeedha. Meeshaa kana guutuu meeshaa kwaalitii guddaa qabu, meeshaa biifeedhaaf ta'u, meeshaa boruuf ta'u bitatte obboleettiin keenya. Isinillee meeshaa kana ajajadhaa. Isiniin jedha lakkoofsa bilbilaa duwwaa 961 79 67 53 heloo yoo jettan WhatsApp birraan nu argattuun isiniin jedha. Akkasuma naannawaa kamitti geessitu yoo jettan Ambootti illee hin geessina. Akkasuma Walisoo, Amboo, Diilallaa, Tulluu Boolloo, Ammayyaa kanneen naannawaa Walisoo kanatti isin geessina jechuudha. Amboo immoo sirriitti geessina isiniin jedha daawwattoota keenya. Isinis meeshaa babbareedaa akkanaa mana keessaniif bitadhaa, itti gammadaa. Egaa manni meeshaa malee hin bareedu isiniin jedha. Viidiyoo laayikii godhaa, fayyaa nagaadhaaf qabaadhaa.